Raashiyaan kamisa har'aa irraa eegaluun dhukaasa dhaabuun lammiilee nagaan jiddugala Azovstal keessa haa ba'an jette. Dureeyyiin Raashiyaa qoqqobbii dhiyeessan Dubaay keessatti qabeenya qaalessan. Raashiyaan haleellaa jibbaataa Maariyoopol irratti bannaan Zelenskiin gargaarsaaf watwaataa jiru. Qondaalonni Yuukireen Raashiyaan karaa hundaan warshaa oomisha sibiilaa Azovstal irratti haleellaa bante jechuun himan. Bakki kun Maariyoopolii keessaa bakka dhumaa loltoonni Yuukireen qabatanii jiranidha. Humnoonni Yuukireen jiddugala warshichaa keessa jiran guyyoota lamaaf walitti aansuun waraana jabaa geggeessaa jiru jedhan ajajaan waraanaa addaa Azov. Haleellaa walitti aansuun geggeessaniin humnoonni Raashiyaa daangaa giddugalichaa galaniiru jedhama. Ijoollee dabalatee namoonni nagaa 200 ta'an giddugalicha keessa da'eeffatanii jiru jedhamee amanama. Viidiyoo gabaabduu telegiraamii irratti maxxansaniin ajajaan waraanaa Azov Denis Prokopenko loltoota koo haleellaa diinaa qolachuuf waan dhalli namaa hojjetuun ol dhama'aa jiranitti hedduu boona. Haallichi akka malee hamaadha jedhan. Pireezidaantii Zelenskiin lubbuu namoota giddugalichaa keessatti hafan baasuuf deeggarsa Yuunaayitid Neeshin gaafachaa jiru. Namni hundiyyuu naaf gatii qaba. Lubbuu isaanii baraaruuf deeggarsa keessan barbaanna jechuun bilbilaan Antooniyoo Guuteres barreessaa olaanaa Yuunaayitid Neeshinitti himan. Indiyaan yeroo waraana Yuukireen kanatti addunyaa sooruu dandeessi laata? Guuteres aangawaa Raashiyaa waliin iftoominaan mari'achuu himan. Torbee darbee Yuunaayitid Neeshinii fi waldaan qaxxaamura diimaa waltumsuun namoota nagaa waraana jidduutti danqamanii turan akka bahan gargaaruu isaaniif Zelenskiin Antooniyoo Guuteres galateeffataniiru. Raashiyaan kamisa har'aa irraa eegaluun dhukaasa dhaabuun lammiilee nagaan jiddugala Azovstal keessa haa ba'an jette. Namni waraana Raashiyaa hulaa namoonni nagaan irraa bahan sa'a 7 hanga 11tti gaafa caamsaa 5, 6 fi 7 banaa ta'a jedhan. Yeroo kanatti humni waraana Raashiyaa dhukaasa dhaabuun humna isaas bakkicharraa gara fageenya naga qabeessaatti ni baasa jedhe humni waraana Raashiyaa. Xiinxalli akka agarsiisutti haleellaa boombii tokkicha Raashiyaan Maariupol irratti geggeessiteen namoonni 600 ol ajjeefamaniiru. Kun erga weerarichi jalqabee haleellaa hamaa lubbuu namoota hedduu galaafateedha jedhame. Maariupol bakka murteessituu Raashiyaan weerara Yuukireeniif itti fayyadamtu kana loltoonni Raashiyaa marsuun haleeluu erga jalqabanii torbaanonni darbaniiru. Raashiyaan Maariupol guutumatti yoo qabatte carraa riqicha lafa irraan daangaa Raashiyaa waliin wal quunnamtu kennaafi. Akkasumas naannoo finciltoonni qabatan Doombaasii fi Kiriimiyaa kan bara 2014 ofitti dabaltee waliin walitti baastee to'achuuf ishee gargaara. Raashiyaan ammayyuu waraana osoo hin taane opereeshinii waraanaa geggeessaa jira jechuun ibsiti. Kun kanaan osoo jiru dureeyyiin Raashiyaa qoqqobbii dhiyeessan Dubaay keessatti qabeenya qaalessan. Raashiyaa fi abbootiin qabeenya biyyattii waraana Yuukireeniin wal qabatee qoqqobbii warri lixaa irratti jabeessan jalaa ba'uuf Dubaayin bakka baqaa godhataniiru. Biliyeenaroonni Raashiyaa fi namoonni daldala qaban lakkoofsa guddaan Yuunaayitid Arab Emireet galuu ga'ee galanii bubbuluu namoonni daldala biyyattii BBC'tti himaniiru. Dhaan qabeenyaawwan akka manaa fi kaanii dureeyyiin Raashiyaa Dubaay keessatti raawwatan bentaa 67 dabale jedhe gabaasni. Yuunaayitid Arab Emireet Raashiyaa irraa qoqqobbii hin keenye weerara Yuukireen irratti banteefis hin qeeqne. Biyyoonni lixaa hedduun yeroo didan Yuunaayitid Arab Emireet garuu dureeyyii Raashiyaa qoqqobbiin irra hin kaa'amneef viizaa kennaa jirti. Lakkoofsi sirriin beekamuu baatus dureeyyiin Raashiyaa mootaan lakkaawaman ji'oota lamaan darban Mooskoo gadhiisanii bahaniiru. Geessi diinagdee Raashiyaa tokko guyyoota jalqabaa 10 waraanni Yuukireen eegaletti lammiileen Raashiyaa 200,000 ta'an biyyaa bahaniiru jedhu. Dubaay keessatti kaampiiwwan hojiitti galchuuf dhaabbanni gargaarsa adda addaa kennu Virtuzoon jedhamu maamiltoonni Raashiyaa akkaan dabaluu ibseera. Hojii gaggeessaan dhaabbatichaa Joorji Hoojiyeej lammiilee Raashiyaa irraa gaafiin dhiyaatuuf dachaa 5 ta'uu dubbatan. Miidhama diinagdee dhufaa jiruun sodaa keessa galaniiru. Kanaaf qabeenya isaanii eeggachuuf gara kana
dhufaa jiran kan jedhan. Godaansi abbootii qabeenya Raashiyaa kun Dubaay keessatti fedhiin manneen jireenyaa gatii qaalii akka dabalu godheera. Warri Raashiyaa manneen bitachuutti qabamuu isaanii irraa kan ka'e kanneen manneen jireenyaa gurguran gatiin dabaluun himaa jiru. Raashiyaan haleellaa jibbaataa Maariyoopol irratti bannaan Zeeleneskiin gargaarsaaf watwaataa jiru. Gamtaan Awurooppaa boba'aa Raashiyaa irraa bitu adda kutuuf karoora dhiyeesse. Eejensiin gurgurtaa Dubaay jiru Beetar Hooms ji'oota jalqabaa 2022 lakkoofsi lammiilee Raashiyaa mana bitatanii harka 2/3 dabaluu himeera. Eejensiin biraa Modern Living ammoo sababa fedhiin dabaleef hojjettoota afaan Raashiyaa beekan qacaruun BBC'tti himeera. Hojii gaggeessaan dhaabbatichaa Tiyaagoo Kaaldaas lammiilee Raashiyaan atattamaan Dubaayitti jireenya haaraa eegaluu feena jedhan irraa bilbilli hedduu itti bilbilamaa akka jiru himan. Investimantiif qofa osoo hin ta'in Dubaay akka mana isaanii lammataatti ilaaluu fedhu jedhan hoogganaan kun. Kanaanis Dubaay Maarinaan tokko jedhamteerti. Lammiileen Raashiyaa dandeettii hojii uumuu irratti hojjetan hojjettoota kaampaanii isaanii gara Yuunaayitid Arab Emireet ergaa jiru jedhameera. Fuwaad Faatuleef namoota kaampaanii Weewaay jedhamu hojiilee daldalaa haaraa hundeessuu irratti hojjetu hundeessan keessaa yeroo ta'an Yuukireenii fi Raashiyaa keessaa waajjira qabu. Innii fi waayillan isaa erga waraanni Yuukireen eegalee hojjettoota isaanii gara Dubaay dabarsuu dubbatu. Waraanichi yeroo keenya irratti dhiibbaa guddaa qaba. Namoota dhibbaan lakkaawaman Yuukireenii fi Raashiyaa keessaa waan baafneef itti fufuu hin dandeenye jedha. Dubaayin kan filataniif ammoo dinagdee fi siyaasaan tasgabbiin waan jiruuf ta'uu dubbata. Namni baay'een gadhiisaa kan jiruuf hojii daldalarraa danqaaleen waan jiraniif jedha. Godaansi dureeyyii yeroo hammaate kanatti mootummaan Raashiyaa qajeelfama haarawaa baaseen lammiileen isaa sharafa alaa 10,000 ol qabatanii biyyaa akka bahan hin hayyamu. Kanarraa kan ka'e abbootiin qabeenya Raashiyaa kiriptookaransi fayyadamu. Yuunaayitid Arab Emireet, Chaayinaa fi Indiyaan alatti biyyi sadaffaa mana maree nageenyaa keessatti biyya weerara Raashiyaa mormuuf sagalee hin kennine keessaati. Mana maree mirga namoomaa Yuunaayitid Neeshin keessatti sagaleen yeroo kennamee turetti Yuunaayitid Arab Emireet sagalee dhoorgatteetti. Odeessaalee waqtaawaa fi maddeewwan amanamoo irraa oduu yeroo yeroon guyyaa guyyatti isin biraan geennu dhaggeeffachuu fi irraa barachuuf yuutuubii Obsaa Miidiyaa Sarvis sabskiraayib, laayikii fi sheer nu godhaan dhaamsa keenya.